jira makiinaan deemaa. Seera waliif dabarsaa jiru. Jadi sana berbicara bukti anak saya dan bagaimana itu terpisah. Gawanya kayaknya tak kolam aja yang jalan aja. Karena berat ada restu kan. Makinan duluan sini ya. Mikael ini dia. Mama baru. Dia merah mana? Maka hooggantoonni naannoo hooggantoonni federaalaa maatiin jaarsoliin biyyaa dhufaa jiru. Isaan dhufanii iddoo ta'an yoo dhabanii nu qaanessa. Itti qaana'uu danda'uu qabna. Please. Dargaggoonni keenya bu'aa inni achi teessee nagaatti kun bu'ii maal qaba yoo buuteen
أدرى دفتفاتي بتقبضها تسقطها سرنكون سرنا قداتي بيكا وكما يلي هنبرباجي وبليين كينا warri manguddoodha warri bakki isin barbaachisu bakka qabatamtu bakka qophoofte irratti ta'a. Erroon keenya ofii ergaa keenya geessanii ba'aa jirtan baay'ee galatoomaa waaqayyo sinaa kabaju warra haftaniis please dargaggoonni irraa karaa kasiin karaa namni galu keessan kun gadhiisaa naannoo kana ta'u keessan gadhiisaa irraa Reenki goota keenyaan dhufaa jira. Namoonni kuma hedduudhaan waliin jiru ammallee walakka hin deemne dafaatiin nu ba'a. Dargaggoonni keenya ammallee keessatti alaaf iddoo gadhiisaa jechaa jira. Hundi keenya naannoo keenya karaa bitaaf karaa mirgaa kana dargaggoota taa'an kanaaf. Ara भैया अल्फा तो माले सी ara अल्फा तो ara नो बक्का कवती वरवती ना ara आने ओरेंगा कोई बारे तो queso, tu anak ada ganjur, aru. Aru ada sekarang ini mana tu kau nak cerita apa sih? Beli apa nama sih?
Share boleh buat dah. Soba agak share juga dah. Orang mau tahu orang dia belum ada. Jadi kata orang nanti jurus supaya ni watak kasih gua dulu dah supaya tu. Nanti kita jadi
teessumni garuu haa ta'u. Doa'i godhaaf Rabbi jannataan haa galaniif noo mana nama sababummaa isaa hunda qabsoo Oromoo keessatti yeroo haati mana isaa seenaa haati nuti halkan godhaaf Rabbi maal jennee kan maal hin beeknu. Makina suuraan nahoora jiru mana mana isaati keessa jira. Irra saraatanii bakka qabrii geessu jiran amma. Stadiumii geessu jiran amma stadiumii. Oromoo keessa qala jettan goonni keenya noo gobanaa du'e addunyaarra deemee jira. Du'aa godhaaf inni ta'a godhu makiina kana haadha mana isaa keessa jira. Goota dargaggummaa isaa qabsoo Oromoo keessatti fide. Stadiumii geenye jira. Keessatti raasii fuudhaa ture adeemnee. Video rawat sama lah bercas. Yuk. Phone lagi lah tak.
Sejala gutame. Akka kaameraa sirriitti waraabuuf fooqee gubbaa ol bahee kan haala mijeeffadhee sirriitti agarsiisa. Itu masih ada dah. Nu ilmaan keetitti gattiraaf masiinqoo ilillee dhageetti tokkummaa nuun jennaan siif tokkummaa dinne siif tokkoomuu dinne mudoositti horree moo maal balleessinee daandii dogoggorree.
uummanni akka turan qabu. Harkaan qabata harkaan Nuu baname. Semua lu gara dua. Terus semua tu dewa orang. Umat ni sentuh keteli dewa. Aci tak tu hal, mana beda start. Aci tak tu beda kacim dem. Aci tak.
Sirni gootaa gootuuwwanii gaggeeffamaa jira. Seenaa hojjechuun akkanatti nama kabachiisa. Tokkummaa aadaa cimsuudhaaf yeroo bara dukkanaa san qabsoon isaan taasisan arraan tana yeroo bilisummaaf uummanni keenya ijaan argee kana keessatti akkana nama kabachiisa waan ta'eef nu hundaayyuu warra seenaa hojjetu waaqni nu haa godhu jechaa. Nunggu bagi itu apa bagi saya apa dah? Dargaggoonni keenya waraana tasuu sirni gootummaa gaggeessaa mootummaa fudhata. Ija bitaaf mirga burtuu dhalootati harka marachiistanii silas maal goonati biyyoo siifis safu du'a siifis safu kan nu hoo fudhatte eenyutu si waame eenyutti waadhaan matte moo ofiin filattee masiin qoomsitee gitaara kees gatte nutuusi aarse moo maaf kana filatte wayyoo jedhe garaadhaan mee garaan goota baate atuu na obsite walaloo biyyeelaloo kan kee addaan baate ardii goota baatte guyyaan dukkanaa'ee halkan ifan qabu harargees yoon deeme dadariisin dhabu sabbata kurraayyuu adaamaaf shaggari maalitti dhaammatta sagalee simbirroo mirmir nama gootu masiinqoof gitaarii nuu kana maal jennu maal jechuutu fala uumaa waan nuun jedhi waan nutti dubbadhu jabaan oromoodhaa gala deebiin qabne hundumtuu imala. Isaan irraa dhaalan asitti argamanii jiru. Maatiin artist Numoo Goobnaa adde Maalikaalii fi ijoolleen isaaniitis sirna kanarratti argamaniiru. Akkasumas kabajamtoonni dinqisiifattoonni fi jaalattoonni artistoonni qabsaa'onni Numoo Goobnaa kabajamtoonni hirmaattoonni sirna kana gaggeessaa artist Numoo Goobnaa kanatti argaman gadda keessan ibsachuudhaaf gaggeessaa seena qabeessa ta'e kanarratti argamtanii jirtanii maatiin isaaniitii fi akkasumas hojii mootummaa naannoo Oromiyaa fi hojii magaalaa hawaasa magaalaa Adaamaatti wajjin sirna gaggeessaa miidhagaa kana gaggeessaa jirra waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuu barbaadu. Kanattaan Sudaan hooggantoonni olaanoo federaalaa kabajamoo obbo Dr. Alamuu Simee nuti argamanii jiranii sirna gootaa keenya gootoonni gaggeessuudhaaf asitti argaman warri inni namni hedduun dhufe waan ta'eef waaniif hin millanneef naaf galchaa jechaa sagantaa keenyaan kallattumaadhaan itti gallata. Sirnoonni gaggeeffamuu qaban gaggeeffamanii jiranii bakka qabatee jiran keessummoonni kanattaan Sudaan akkaataa shari'aatii fi amantaatiitti Sheekh Haji Ibrahim as ba'uudhaan du'aa sirnaa awwaalchaa kanaaf
akan menggeser arah tertentu ketika pertama tim Islam Oromia ada arah tertentu. Oke. Ya. Kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota amma kan ilaalaa sirna awwaalcha artist Daamaatti adeemsifamaa Daatini dabarsaa jiru. Haa ta'u malee miidiyaaleen mootummaa dhimma kan argaa jirru. Keessumaa damiyaasaa fudhatee dhufee booda ajaja anu hoogganaa Oki yookiin abaa'uudha. Kanaaf waan jedhameef akka deebi'eedha odeeffannoon kan egaa amma sirni hoogganaa jechuudha. Amma magaalaa Adaamaa hundi keenya yeroo tokko obboleessa keenya kanaatti haa araaramu haa jedhu. Akka isaan tokko kanaatti keessummaa yaa Rabbi nu araaramu. Yaa Rabbi nu araaramu. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Hantuu isaa irra nu dabriifi. Cimtuu isaa nu eegaliifi. Ati garaa bal'attaa gara bal'ina keetii yaa Rabbi nu araaramu. Bulayyan isaa, aanaa isaa, haadha isaa, haadha warra isaa, maatii isaa, jaalattoota isaa, hiriyoota isaa, hunda isaanii Rabbi sabrii bareedduu haa kennu. Nu hundinuu bakka kana waan qabnu obboleeyyan kiyya. Iddoo boruu hundi keenya itti deemaa jirru kana keessatti obboleessa keenya bifa gaarii kanaan yoo geessine warri isa simatu manna abdi Oromiyaan abdi Itoophiyaan. Yoo isa kana Rabbi harkaa fudhate geessinu
Isaanni lafti ijoollee qulqullee akkasumatti jaalannu ta fuuldura keenya jirtu weelliftoota ciccimtuu seenaa seenessituu Oromoo fi Oromiyaatii fi biyyattii fuulduratti ilaaluun dirqama keenya jedhudha. Maaliif amma nyaata tokko qabdi? Oromoon kataree dhiiga bootti ka jiruuf bishaan hin areertuu wanta jedhutu jira. Isa darbeef wayita boonnu hiriyoota isaa kan qabnu ijoollee seenessitoota kana yaa Rabbii lubbuu nuu kaahii jechuu qabna jedhee yaada. Eegaan kana jedhee Rabbis kadhataa ufiifis wal jabeessaa wal ijaaraa tokkummaa afaanii osoo hin taane akkuma arqadu akkana irratti qabsoon ilma kiyya kabajamaa gara fuula Rabbii deeme kana odoo amantaan hin daangessin qabsoo sadhaatiif qabsoo sabboonaa ta'utu nama kana hunda amantoota jiru hunda bifa hirmaatan asitti akka argaman kan godhe adeemsa kaayyoo karoora sabboonummaa amala isaati. Sadarkaa kana kan bahuu danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf jiru durri dhufi sanuu durri garaa jedha Oromooni. Hunda dura tokkummaa keenya yoo ijaarree fi yoo keessa keenya wal hubanne amantaan nuun diigu, amantaan nuun qoodu, amantaan hin qoodamu. Saba bal'aa saba guddaa kana bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin nutti dhufanii nu foon tokko amantaan gara gara ta'uu danda'a fo'ummaan keenya addaan bahuu hin danda'u. Abbaan amantaa isaa akka barbaadetti mirgiffachuun yaada isaa ta'ee garuu fo'ummaa keenya, rahinummaa keenya, sabummaa keenya, hawaasummaa keenya gidduu galanii diiguudhaaf yaaluu shakkiin keenya illee hin eeyyamatan. Kanaaf nuti akka Oromootitti tokko taanee achi booda akka biyyattiitti tokko taanee biyya keenya ni beekna. Malee
akka Oromootitti tokko jechuu qofa dhiifneetu akki Oromootti tokko taane maqaa qabsoota waliin qabu qabsoofna. Ana gidduu keenya seenee nuti bu'uuraaf deemu humna tokkoon afaan tokko rabbi si haa qajeelaa humna sa'allahu. Waliin qabsoofna. لا إبراهيم تجاه فالأنت نفسك أجل تكتبنا والبندونا والجالتنا والكبدنا هذا جبوك النسيين وطيبونا فديرو هم تكون أفضل تكون رب سبحانه وتعالى يتجلق الله فمن قال منذ اتيانا في مكان وانت تعرف فلما الله يجب أن يكون بمعدود الناس كنتروه وكباب سبحانه والجالتنا والكبدنا أصبح سينجبه tokkummaa afaanii osoo hin taane mana bakka jirtanitti hundi keessa wal qabattaa bakka jirtanitti harka wal qabattaa bakka jirtanitti harka wal qabattaa Jangan terlalu amantaan akan kodamne waliin biya nusoma fi tokkummaa nagar fuulduraatti oofna wallaahi keenya rabbi nu haa beeksisu beekaa keenya rabbi nu haa bulchu ilma keenya jannatatti rabbi nu haa simatu galatoomaa Jazakallah Sheikh Kenya Sheikh Haji Ibrahim Tufa Aranuguman Botuman Amanti Biras Nijra Botuman Punta Birajira Jazakallah Danera Karena Sudan Republik Nusa Esu Sheikh Kenya Nugura Nuturada Tentang Sudan sagantaan Kenya sirni arra gaggeessaa jirru kun sirna goota keenya hayyuu keenya qaruutee keenya yeroo dukkanaa qabsoo tokkummaatiin uummata keenya tokkoomseedha. Kanaaf kabajaa ulfina guddaa kennuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi hawaasni keenya bal'aan uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru hundinuu sirna kana ilaalaafis jira gaggeessaa kanaafis arang kana hundi asitti argamtanii jirtanii kanatti aansuun gabaabumatti seenaa jireenya artist goota qaroo keenyaa Nuhoo Goobanaa arang kana asitti gaggeessaa jirra waan ta'eef seenaa jireenya isaanii Dr. Kabajaadhaa Mahammad Qopheen yeroo cinqiitiis wajjin turan Wahunda beekan seenaa isaanii kanarraa barnoota guddaa kitaaba guddaas barraa waan danda'uuf ayaataan namni hundinuu qalbiitti gallatanii bakka jirtanii obsaan kan caqasan Dr. Kabajaadhaa Mahammad Qopheen karaa hojii taate. Dr. Kabajaadhaa Mahammad Qopheen karaa hojii taate. Sena artist Nuhoo Muhammad Goobanaa abbootiin aartii fi qabsoo Oromoo hangafoota keessaa tokko kan ta'e artist Nuhoo Goobanaa abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa aadde Fatima Adamira Godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo naannoo Laga abbaa isaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa aadde Fatima Adamira Godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo naannoo Laga ganda Odaa Muudaa jedhamu keessatti akka lakkoofsi biyya keenyaa bara 1940
jaatti dhalate. Akkuma ijoollee baadiyyaa hambara saniitti baadiyyaatti dhalatee haasawaafu. Ijoollummaa isaatiin maatii isaatii wajjin magaalaa Dirreedhaa. Magaalaa yeroo san warraaqsi arti Oromoo itti dhalatee isaafuu. Hojiin bal'aanis itti gaggeeffamaa ture keessa jiraachuu danda'uusaa. Ergama guddaa umrii isaa guutuu absaaweeti hedduu kan isa qopheesse ture. Nuwwan bonaa ijoollummaa irraa galee nama dandeettii fedhii aartii guddaa qabu nama kennaa kalaqa muuziqaa walaleessuu midaleessuu fi wallisuutiin uumamaan badhaafame hayyuu aartii fi dooma qabsoodhaati. Muuziqaa walaleessuu midaleessuu fi wallisuutiin gama kanaan artistoota Oromoo hedduudhaan badhaafamanii fi kennaa isaanii kanaan uummata Oromoo sadarkaa olaanaan tajaajilan keessaa tokkoo fi hangafa ture. Keessattuu sagaleen isaa sagalee yeedaloo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaa inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaati ture. Nama aartiif dhalatee aartiif jiraate. Nama Oromoof dhalatee Oromummaaf jiraate. Qabsaa'aa kutataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabseessuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundaa akkasumaa jiraatu ture. Artistii jaalatamaa fi qabsaa'aa gootichi Nuwoo Gobanaa hojii aartii ijoollummaa isaatiin magaalaa Dirreedhaa keessatti kan jalqabe yommuu ta'u, yeroo sanis hojiilee aartii uummataaf dhiyeessaa tureen jaalatamaa ta'ee guddadhu jabaadhu. Faarfamaa nama ture. Ijoollummaa isaatiin fedhii aartii qabuun nama ofiin barsiise. Nama meeshaalee muuziqaa gitaara gosa latmeenuu filiit kiiboordii fi meeshaalee muuziqaa adda addaa barsiisaa malee ofiin barsiisuudhaan muuziqeessaa fi qindeessaa muuziqaa jabaa ta'ee addunyaa irratti sagalee Oromoo ta'ee mul'ate ambaasaaddara Oromoo hayyuu aartii fi muuziqaa isa olaanaa ture. Nuwoon cunqursaa fi hacuuccaa mootummoonni dabran Oromoo irratti raawwachaa turan ijaan arguu qofa osoo hin taane qabatamaanis hadhaa gabrummaa kan dhandhamee fi sirnoota cunqursaa irratti xiyyeeffatanii qabsaa'uun dirqama akka ta'e hubatee dirqama kanaafis if qopheessee sirnoota san hadheeffatee mormaa irratti qabsaa'aa ture. Gara booda gochi suukanneessaan sirni dargii uummata keenya irratti raawwachaa ture yeroo cimaa deemu dargaggoota Oromoo biyya baqatanii godaanuuf dirqaman hedduu keessaa tokko ta'uudhaan gara Jibuutii baqate. Jireenya baqattummaa bara dheeraa kanaas achitti jalqabe. Artistii fi qabsaa'aa hangafni kun akkuma Jibuutii dhaqeen rakkoo namni biyyaa ba'e baqataan mudatu hunda obsee dandamatee
hojii aartiidhaa itti fufe. Albama isaa isa jalqabaatis jiruutii irratti hojjetee qindeessee bareechee uummata Oromoo badhaase. Sagantaa adda addaa irratti argamuu fi akkuma haalli mijaa'etti baqattoota Oromoo bohaarsaa amma birattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu, dhaadheeffamuu, jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yemen tarkaanfachuu jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin mijoofne ta'us nuhoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haala hamaa hunda mo'atee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti muuziqaa baasuu baqattoota bohaarsuu uummataafis albama isa haaraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e. Kunis jaalalaa fi fudhatama guddaa hojjechaa ture. Hojii isaa biyya alaatii hojjetee gara biyya erguunis siyaasa Oromoo keessatti dhiibbaa guddaa ta'u, jijjiirama guddaadhaas fide. Artist Nuhoo Gabanaa akka walii galaatti bara jireenya isaa keessatti albamoota saddeet kan qopheesse yoo ta'u, muuziqaalee garuu adda addaa hedduudhaan kophaatti kan hojjete baay'eedha qaba. Bakkalcha aartii Oromoo ta'uudhaas danda'ee jira. Odaa mul'ataa aartiin irraa daraaru, bilisummaan irraa fiilu, dhaloonni jaalatti dhooqatu jaalatu ta'ee jira. Walleeleen muuziqaa Nuhoo Gabanaatiin qindaa'anii dhiyaatan walaloo bareedaa fi yeedaloo miidhagaan kan wallifaman kan qindaa'an waan ta'aniif dhageeffachuuf deddeebi'anii dhageeffachuuf akka teessuma hedduu namatti tola. Hundaa'ol qabiyyeen walleelee Nuhoo Gabanaa mirga haqaa fi bilisummaa irratti kan xiyyeeffatan
gabrummaa kan balaaleffatan ummata Oromoo qabsoodhaaf kan kakaasan jiruu fi jireenya ummata keenyaa jaalala walqixxummaa tokkummaa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'aniif ergaan isaanii baay'ee guddaadha. Albamoota hedduu inni baase keessaa albama sadaffaa yaa galaana jiru, albama afuraffaa har'a guyyaan, albama jaaffaa tokkummaa fi markabatoo akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Xiyyeeffatee jedhee waggaa 30 dura wallise Oromoo biratti akka sirbaa akka walleedhaa osoo hin taane akka faaruu biyyaatti Oromoo biratti fudhatamee jaalatamee miira qabsoo ol kakaasuudhaan uummata keenya biratti fudhatama guddaa kan argate. Gaafa qeerroon Oromoodhaan sirnaa warra wayyaan irratti galaana qabsoo kaasisanis nuugoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee wallise sagalee qabsoo Oromoo ta'ee hedduu tajaajilee jira. Akkasumas waan tooree jechuudhaan diaasporaan Oromoodhaan uummata isaa naannoo isaa biyya isaa akka tajaajilu akka gargaaru akka guddisu waamicha dhiyeessuudhaan ergaan inni dabarsee yeroo hunda yaadatamaa kan jiraatu. Waliigalatti artiist beekamaa jaalatamaa fi qabsaa'aan Nuugoo Goobanaa nama jireenya dhuunfaa fi maatii isaa dagatee osoo yeroo tokko hin tasgabbaa'in bilisummaa walqixxummaa haqaa fi jireenya gaarii ummata Oromootiif halkanii guyyaa hojjete sagalee Oromoo ta'ee nama yeedara uttaan nama hunda sagalee keenya addunyaa irratti dhageessisee afaan aadaa fi aartii Oromoo guddisuu keessattis gahee abbaa fedhan bakka hin buufamne nama raawwate ta'uu isaatiin seenaa keessatti baraan yaadatama. Artiist kabajamaa fi jaalatamaan eega biyya keessatti deebi'uun ni danda'ama. Biyya keessatti karaa nagaatiin qabsaa'uu hin danda'ee deebi'ee boodaas osoo baay'ee hin turin uummata isaa tajaajiluuf uummata qabsaa'uuf uummata jireenya isaa dhabeef tajaajiluudhaaf akkuma dhufeen dhukkubni hamaan isa mudatee akkuma isin hundi agartanitti sagaleen addunyaa sossoose sagaleen Oromoo qeerroo dargaggoota keenya kana hunda sochoose qaamni isaa waltajjii gamaa gamana roobaa tureefi afaan isaa hidhamee rakkoo guddaa mudatee wallaanamaa gargaaramaa uummanni baay'een hundi keenyaa isaaf bu'aa innis yeroo arge boolaa yeroo dheeraa yeroo hattaawaa eegaa dabarse booda amajjii 11 bara 2014 umrii waggaa 68tti boqotee gara afiraa deemee jira. Odaa guddaatu jige Oromoon ilma isaa guddoo jedhamte nama jireenya biyya kanaa keessatti guddina aartii aadaa keessatti sochii bakka isa guddaa ta'e uummata tajaajilee dhabne. Nuhoon jireenya isaa keessatti ijoollee 7 horatee jira. Isaan keessaa ammas Adamaas Adarraa isaa Adeemlee Aleefi ijoollee isaa mana duwwaatti ibsee kanaas taqalbeeffannoo agarra.
artist Nuho Borona, Mata Vijayachun, one is the Amanani, Pusatani, Absaun, Malakate, Mother Absawa, the Bayo Zontani, Uri Sagutu, also Ya Oromo, Mata Yaparsu, so Edmund Masa, Olkasu, also Pasos, Takasu, the only Drain Sa Dunyara, Tikati, Tenuante, Ojibon Sa Hotel, Barabaran, Yadatamati, Luis, Ummata, Melata Isa in Rampane, Warra, Mati Isa, Hanan se gratis Rabbi, Akakan Rabbi Karu, Rabbi Karan. Noon, Oda Gudan Digira, Matisa, Rota Fi Yanakota Saunda, Monomagra, Ummata Oromo, Nara, Rabbi Sabino Agenu, Rabbi Jajabes, Noon, Hindun, Namadumi. Rui Sabe Male, Koji Sahindem, Koji Barabaran, Sida Isabe, Mulatu Aba. Artisto the Kenyo Rajaran, Ankma, make all the common, Korate Jira, Abba, Artist of Osontan, Abba, Artisto that is, Abba, Absaudati, Abba, Indifano, Abba, Democratis, Monte, Sena, Kesati, Mero, Yadati, Tirata, Rabbi, Jennatan Sasami. Kota Kawaya, Muhammad Kopen, Sena, Gota, artistic logo, Gobernada, Sena Kabutera, Tasra, artistiknya mari kali untuk dikasih waktu lama waktu nanti salat jenazah istiawanti akan orang pertama nan berarti kami gadis saya semoga kabar kami saya buka lagi saya tak. Gitu. Jerak. Mohon itu ya. Mohon itu deh. Kalau mereka sudah sabri mana sih hafiz tak anak sekolah ni agoda, kamu tersedih. Tidak bisa tidak lebih tidak mana mati. Atau sabri goda, anak sabri mana? Tak silakan mungkin jawab dia. Apakah ini adalah jawab yang mereka mohon dari. Orang semua ini, kita tahu juga. Alhamdulillah, alamin. Ya Rabb, sekian kita ni alhamdulillah. Ya Rabb, malaikat non itu sini ada gak usah sini anak semua lagi kalau boleh punya pasti
baik dari Indonesia yang cuma hukuman hanggang terdawa terhati hanggang terkursa terhati bukan cuma belakang karena bangga ilmi artis di Kenya orang uang berapa apa yang artis karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan tak sabar itu dulu dewa hoga dosa ऐसा हम अच्छी बात बरसन हो रहा है गरु अब बात या सही orang लोग ilmu apa beda ini mampu kami punya ini Islam आता है गरु orang berapa तो ortodoksi ताकि kita ताकि hukum amal itu yo hukum agar berbal amal itu खराबीता कैसा लाला खराबीता कैसा लाला कुछ हम दाता ये रोगा क्या वाला किसी को काम नहीं करते तुम हमें दर्शी से हम को काम हम बोला ये रूम दाती हुकुमा कैसा हाजी हम वो yo urumu tokuma gitu Ethiopia tokuma sudah deh yo Ethiopia tokuma kita yo Ethiopia tokuma kita sudah deh kan jadi kamu ये तनवा अलग अलग बोल रही थी अगर तेन बाका में ऐसा थी लगा थी गुरुवार and the sister and the son of the sister maybe amma can I do the only one what is to the background the problem your family namu khabar namu again right again right Jangan berbaru dengan cuma jauh yo itu penjelasan ini. Anda mahu ya, apa jangan apa ya, awal ini ada dua aku tidak punya, mungkin jawabnya itu tidak baik, semua orang pasti tidak baik. Sesuatu itu hanya itu. Kami beras ini ada baca Quran macam. Baik, kemana pemiliknya sebenarnya bisa buat pengingatnya artis di karo pengingatnya bagi saya dan tangsulan dan wajib production dan karo arah dan artis itu
artistoonni bakka bu'uudhaan artistoota Oromoodhaan artistoota biyya kanaa artistoota gaafa Afrikaa bakka bu'uudhaan wal isaan afran waan ta'eef artist Amar Yusuf Asbaanii ergaa gabaabduu waa'ee obbo Dooroo artist Nuuroo fi qabsaa keenyaa irratti waan jedhu artistii keenya Amar Yusuf. Harkan na inawak ka. May naman antara asitti obboleessa keenya gaggeessaa isaa irratti argamuun keenya nullee gaddisiisu ammoo ni gammanna katti gammannu sujiisaati. Isinirraa hin gabaabsa dubbii isinitti dheeressu nuu jechuun amata dheeraa amata hedduu amata 35 ol qabsoo waliin goone. Yeroon ani isa beeku keessatti nuun takkaa firasaa warrasaa ilmaan isaa hin jenne guyyuu bilisummaa uummata Oromoo ja'a nama mo'amee mataan qabamee jiraachuu danda'u. Daangaa Oromiyaa ja'a eenyummaa Oromoo ja'a afaan Oromoo ja'a aadaa Oromoo ja'a. Kana keessaa waan tokko waa lama isinii dubbeetiin dubbii isinirraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojii turre obboleessi jedhamullee osoo hojii jira. Oofisa tokko kan Yuunaayitid Neeshinaa dhaqee uumchee jedhanii nu ari'an. Gabbayeeti moo'ee nuu maaliif gochaa jennaan ani kanaan boo'u jedhe. Guyyuma tokko osoo addunyaa kanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbatu silaa arkee nama jedhe. Har'aan kana garuu wanni gammadu keessaa takka. Asuma jiran jaalli keenya gaggeessaan keenya hundinuu asuma keessa jiranii wanni gammadu keessaa bara 1991tti pooliskiiwwan Gullallee gaafa waraana nutti bananii xiyyitiin mataa isaa gubbaa dabaraa turte silaa gaafas du'ee adamuudhaan waan ammaan kana harkisan hundan harkuu jechuudha. Asiin ga'uu isaatiin siin gammadaa jechuudha. Obboleessi keenya akkuma reefu dubbannetti Xaaliyaanittis Oromoo falmaati miti. Oromoon inni hin beekne kana alagaa hundatti himaa biyya keessattis eega daandii Xaaliyaanittis gadhaabnee eega uummata Xaaliyaanillee naannoo keessan jiran Oromoon maal akka taate beeksifne booda achiin kanaa tokkummaa kanadaattis gadhaabnee Waashingtan diisittis kunnee ijoolleen keenya Oromoon keenya komunitiin cinaa dhaabbatanii gadhaabnee yeroo nuti as deebinutti faranjii fi namoonni naannoo keenyaa hundinuu Oromoon maal akka fakkaatu Oromoon maal akka taate baranii jirtu. Kana waan ta'ee jecha dhaamsa tokko kanuu waan yoo silaa arraan kana isteeja kanarra dhaabbatee dubbatee isiniin juun isiniin jee asumarratti dubbii biyya raawwatu. Yaa Oromoo walitti hinaafinaa amantii waliin diiginaa gandaan waliin diiginaa gosaan waliin diiginaa jaa tokkummaa jee dhiira waadaan seenaa Oromoon akka gargar hin baane waa hedduun naafata. Kanumaan jechuu barbaada ta'uu fedhallee ta'uu namni hoggaa nama biraa ta'e namaan dhaga'ama. Ammoo akkuma reefuma dura dubbatametti nuwoon hin duune nuwoon habaqaalee kutee nullee nuwoon ijoollee qaruuteen artistoonni Oromoo dhufanii hojii keenya har'allee yoo du'e sheenaan qabnu jechuudha. Oromoo jiraadhaa, Oromoo wal jabeeffadhaa, Oromoo wal qabaadhaa, sabaa fi sablammoota biraatis kabajaa biyya kana keessatti nagaan jiraannaa jechuudha. Kanumaan barbaadaa galatooma. Kanatti asuudhaan waan gabaabduu artistii keenya Amariif galateeffachaa artist Elemoo Alii waan gabaabduu waan dabalu jira jedhanii karaa isaanitti sin dabarsu. Ashama harkafune akkuma jirtu fayyaadha. Hundi dura dursee banuun dubbachuu fedhu maatii isaatii fi ilmaan isaatii fi Oromoota fuula biyya dura dhaabbatu fi kan addunyaa keessa jiruu fi
isaan malee warreen kabajamoo Dr. Nuhoo Goobanaa jaalatan hundi baga sabri isin kennee jajjabaadhaan isin jaa qabsoo dhagaa akkanatti isin arkuun kiyyaa wanneen gammadu. Nuuroon ammaa miti gaafa Oromoon nuti Oromoo jechuun waa xiqqoo turan. Isaan keessaanis akka waa ilaatti isaan waliin ture jechuudha. Bara kana miti 77 gaafa Jibuutiin bilisummaa argattu nuti Oromoon haqi xiqqoo nuti jirru warra qoodarraa fudhatee baga gammadan jenna. Mootummaan Jibuutii Hassan Guulee ol baheeti akka nuti bilisummaa fudhanne kanatti isinis gaaf tokkoo jechuudha. Oromoonis gaaf tokko mirga keessan hirkattanii jechuudha. Haa ta'u immoo amatatti aanu haalli sun jijjiirameeti namoota qaqqabuu eegalan jechuudha. Isa sun egaa qabsoon kun yoo tokko malee fuulduran deemu. Oromoo wal jala deemu walii abboomuun wal hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf Nuuroon gaafa sunis umriidhaan xiqqoo na ture jira. Haa ta'u anis akka nama tokkootti qabsoodhaan waan waliif yeroo dheeraa kana 77 waggaan jiru akka fara jirti. Isarraa jalqabnee walumaan jiru. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan. Nuti immoo isaan dura dhaabbannee falmaa turre jechuudha. Isa kana gaara poolisa biyya dhabuun nagaddisiisa. Isa immoo irraanfachuu mootummaan isaa taatu uummanni Oromootis haa ta'u qabsaawaa gaafa homaan jedhe akkasitti ifaajjee guddaa kana godhe irraanfannee akkanatti kumaatamaan irra wanni kennatuun illee haana gammachiisu malee keessa immoo nagaddisiisa. Kanaaf isinitti illee ibsu seenaan isaa Nuuhoon dheertuudha. Artist Nuuhoo qofaa miti artist Dr. Nuuhoo Goobanaati. Bisa kana isinitti illee reessiiwwan dheeressan immoo keessa biraa keessaan seenaa galatoomaan jiru. Ulfaataa umrii dheeradhaa jiraadhaa isiniin jenna artistoonni keenya namni silaa asirratti har'aan dubbachuu barbaadu nama baay'eetu jira. Yeroo qabnurraa kaasee haala keessa turres ayyaannis turee jira. Sanumaaf yeroo keenya gabaabduudhaa fi nuuf tolchaa warri biroo ajjechuu barbaanna. Asitti kan argaman keessattuyyuu paartileen siyaasaa Oromoodhaa kan akka adda bilisummaa Oromoorraas, paartii badhaadhinaarraas, paartiiwwan birootis hooggantoonni argamanii sirna awwaalchaa kana gaggeessaatti argamanii jiranii isaaniinis yaada qabna jechaa turanii nuuf tolchaa jechuun barbaanna. Kanatti aansuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasee hangaanii fi Adaamaatti hooggantoonni gurguddaan sirna kanatti argaman keessaa tokko filannee akka mootummaatti ergaa dhaamsa dabarsuu barbaadamuuf dhaamsa kallattiidhaan kan nu dabarsan kabajamtuu aadde Saadaa Ibraahim afyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaadhaa karaa waltajjiitti naanna'e. Maatii mooticha qabsaawaa artisti Nuuhoon Goobanaa kabajamtoota artistoota biyya alaa asitti argamtan jaallattoota eebbifamtoota artisti Nuuhoo uummata Oromoo bal'aa keessaa fi alaa gaddi guddaan isinitti dhaga'ame gaddi keessan gadda keenyaa abbaa keenya obboleessa keenyaa Rabbi rahmat godhuun ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwi. Artist Nuuhoo Goobanaa yeroo daa'imummaa isaaniirraa kaasanii ummata Oromootiif jaalala qaban, quuqama qaban, rakkoonni Oromoo irra jiru Oromoo afaan isaatiin dubbachuuf
Ada karena sesuatunya itu semua berapa? Sering saja terus karena wajah kabaja aru gota kenyati. Pertama ada sesuatu karena manusia itu wajah apa itu karena itu akan waktu berjaya. Kalau teman para berdesa amankan bicara karena karena urusan akan juga berjaya. Kemudian nanti asyik abuti amantara ada habis satu es balai maupun menuju kita agama Islam. Jadi kasih menggunakan karena urusan ada belasan dibuat sedikit kemudian ini apa namanya sesuatu nanti umat orang gagal dan kebetulan orang saya rasa pertemuan ini berarti bersama sampai jalan ke bernoda semua ketemu orang positif berarti jadi kami insaf jalan berkata kemudian berarti bukti pertemuan orang ada hapus masuk ke sesuatu lagi masuk terjemahan semua orang semua orang gemecis karena pertemuan macam juragan kali kali mungkin kayaknya juga rakasi segala rakasi yang kemudian ada masih terjadi dari pertemuan dan mereka masih beberapa ini kalau teman para Syekh Muhammad ketiga pertama amanta Kenya selama negara ada masih istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh yang kena anhasa timiti mu'atawan walid muqaddar sabab doa boleh sekali nanti soci asal kadialah ini artinya boleh salam salam kepada salam usaha salam akan dia menyebut hawa itu dan homo hilangnya Rabbi ta'alamu Rabbi wajahata atas itu mati isa bidik sabatin hunda pakai juru tidak bisa disangkakan wanita doa tanah akan ini sebentar semua mereka kanan gegesan akan akhirat tidak mereka atas itu umpama sampai salata misalnya pakai salata umpama nami tokkolle hindayina salata wajib alai salamnya jangan alai salamnya hindayina pakai aku makanikan Rabbi Muhammad Taala di kabira pakai sini pokesa tapi desa kawata dan mulai salana umpaka jimundo di asli materi pendidikan langsung majuraka Rabbi jannah isa akan mesti Mereka sudah digalakkan apa pertemuan orang saja
maqaa bareedinaa hafuura qulqulluu waaqa tokkichi. Hunda dura nageenyi isiniif haa ta'u. Akkam ooltan? Akkam ooltan? Goota keenya, hayyuu keenya, beekaa keenya, artisti Nuhoo mootummaa waaqayyoon nuuf haa qaalchisu. Maatii isaaniitiifis isiniifis hunda keenyaaf jajjabina haa kennu. Tokkummaan inni faarsaa ture. Ani sirba isaa tokkummaa qofa otoo hin ta'in kan tokkummaadhaan ala ta'e hunda isaa hoo dhaggeeffattan faaruu malee sirbaa miti. Akkasii miti. Faaruudha hundi isaa waan isa keessaa bahu. Faaruun isaa uumaa faarsa, uumama faarsa. Uumamni miti biqiltuun waan adda addaadha. Uumama faarsa, uumaa faarsa. Kanaaf faaruudha malee sirbaa miti jedhanii jedheef kanaaf. Egaa wanni inni barbaadu maali? Tokkummaa Oromoo. Yoo tokko taane malee wanta barbaadu takkaa hin argannuuf akkatti tokko taane qofa isinitti mana dhaggeeffadha. Yoo tokko nu dhaggeeffadha. Wanni tokko nu godhu nama ajjeese wajjin araaramuu, nama qaama namaa hir'ise wajjin araaramuu, walitti araaramuu yookaan jechuu biyya wajjin maalan araaramu. Nama namni maalin araaramu. Kamtu duraan maqaadhaaniin Oromoon bakka hunda jiru, ala jiru, magaalaa jiru, daggala jiru, hundi araaramuu qabu. Yoo araaramne malee hojjetatna. Nus namoota gurguddaa maqaa dha'uu nan danda'a. Masaraa mootummaa hoo dhagnus, yoo magaalaa dhagnus, yoo daggala dhagnus, yoo shakkina Oromoodhaaf jedha. Kan araaraman immoo tokko balleessanii miti. Dhiifama walii godhaniiti. Oromoon akkana jedha. Oromoon obsi jedha. Gorsi jedha. Akkasii miti. Obsi, gorsi. Yoo ta'uu baate immoo dhiisi. Gorsi siin jedha, gorsi. Gorsi, 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 dhiisi. Maal jechuu jecha dhaggeeffadhaa? Yoonni tokkummaa dhaggeeffadhaa jechuudha. Ormi hangasaani hanqii kan keenya godhee fudhatee kan ofii godhataa jirra. Yommuu keenyumaa keenyaan keenyee ofirraa dhiibu. Keenya godhanii gorsinee qajeelchu karaatti deebisu koo karaadhaa maqanii akkas taatu malee tokkummaan Oromoon dhuftu. Tokkummaan Oromoo waan dhuftuuf walii dhiisu, wal gorsu, walii obsu. Akkas ta'uu qaba. Kanaaf ijoollee dargaggoonni kun keessattuu barri dhufu kun barri fuulduratti jiru kun
Nuni joki rakataatu guyyaan har keessumattuu hara walii sadiitti. Hojii kenna kaleessa magaalaa inni taabota marsaatu. Ani Oromoo afaan hin danda'u malee dhaggeeffadha. Ani Oromoo abbaa kiyya akaakayyuu kiyya afaan hin danda'u malee dargaggoonni Finfinnee jiru parsantii 80 afaan hin danda'u malee ani Oromoo. Isaan wal rukuchiisan dhaggeeffadha. Akka ta'u wal hubachuu wal dhaggeeffachuu barbaachisa. Hundumtuu keenya jennee fudhachuu qabna malee kan keenyaan keenya adda babaasuu barbaachisaa miti. Hundumaafuu obboleessa keenya mootummaa Waaqayyoon haa dhaalchisuu maatii isaaniitti nuu jajjabina haa kennu. Tokkummaa Oromoo Itoophiyaa miila lamaan dhaaba. Deeggarsi Oromoo Itoophiyaa diina. Tokkummaan keenya biyyaaf qoricha biyyaaf nagaa. Yoo Oromoon nagaan arganne biyyi nagaan argata. Yoo tokkoon taane biyyi nagaan argata. Kanaafuu itti galatooma. Hayyee booda haasofnaa reeffa dhaabbatan waatu itti ofittiin jedha namni jiru gatii jiraatee dabarfata. Namni gariin kun akkuma isin argaa jirtan kana waan inni hojjetu malee guyyaa irraa nama meeqa iddoo kan gaggeessaa dhabe. Guyyaa irraa akkuma beekamu har'umaa uumaa irraa kun nama meeqa iddoo namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaarii dubbeessa hafaa yoommoo waa gaarii hojjete dabarfanne akkuma inni kaan awwaalcha dhabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reekka sagaggeeffanne kaanii walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamaa jiraadhaa keessummoota keenya nu gaggeessaadhaaf kabajaadhaan keessummoota keenya nu gaggeessaa kan karaa dirree janaazaatti karaa Sheekh Mahamad Turre.
daawwattoota keenya kabajamtoota kanneen kallattiidhaan OMN guddaa fi biroo mataa daawwachaa jirtan sirna gaggeessaa gootaa fi artistii kabajamaa Oromoo. Oromoon akka kanatti baatee goota isaanii gaggeeffachaa jirti. Rabbi warra jannata haa godhu. Du'aa godhaaf. As jira fatu. Muslim. Daawwattoota keenya kabajamtoota kanneen
Nuti kami, menurut saya itu suka. Eenyu isiniin jedhan? Har'aan kana sirna gaggeessaa hayyuu artistii Oromoodha. Nama Oromoon dhabde nama guddaa. Sirna gaggeessaa nu hoogganaa irratti argamu. Maaltu isinii dhaga'ame? Akkamitti ibsatamee gaddi keessan? Gaddi keenya kun wal makate bifa lama qaba. Gam tokkoon ilmaan Oromoo akkana bahanii simachuun isaanii kan nama gammachiisu. Ilmi namaa du'an oolu yeroo jiraatetti inni gaggeessee waan isarraa eegamu godhe gabaabdumatti wanni nu goobanaadha himnee fixuu hin dandeenyu. Akkana dhaabbannee guddaadha. Gaddi keenya dachaadha. Garuu Oromoon tokko ta'uudhaan tokkummaa isaa jabeeffachuudhaan gadda kana gaanii dandamanna jeetii yaada. Oromoodhaaf maal dhaamtanii nuuhoon artistii Oromoo dhabdee hayyuu guddaa Oromoo dhabdee namni kun nama Oromoof jiraachaa ture malee nama guyyaa takka illee jireenya ofii hin jiraatinii. Kanaaf Oromoon maatii nuuhootiif maal godhuu qabaa? Egereen artistoota Oromoo kanneen jiranii jireenya akka nuuhoo gobanaa keessa jiraniitis maal ta'uu qaba? Oromoodhaaf maal dhaamtan? Oromoon artistii isaa guddaa hangafa abbaa qabsoo Oromoodha. Abbaa keenya hunda abbaa artistoota Oromoo kana kadhabee maaliin akka gadda isaa kanarraan dandamachuu qabu?